inni gara biyyaa galchuu barbaadaan obboleetti tiyyaa jedhaa jiran. Haadha faatee la dhageetta gara biyyaa inni galchuu akka itti galchuun illee namoota gugurda jira sheeriyaa difaa jira namni dubbii mucaa kanaa fixuu danda'u namoota gurguddoo olumaa biyya kanaa hunda hin beektaa Shamsaddiin hin fa hin beektaa hundi namaa fixuu fi danda'a. Mucaani yoo biddiltii kana hunda isii irraan gahee jiraate jaarsonni gugurdaan kunniin argee laalee fi mucattii tana jaarsonni gugurdaan illee waliin dhaabbannee seefuyyuu gargaarree galchuu dandeenya. Nama waan taateef lubbuun isii baraaramuu danda'ama yoo miidhaan kun irraan ga'u taate. Ila dhageeffadhaa bulloo dhageeffadhaa dubbii dhiiraa dubbadhaa. Ani wanni siin jira dhageeffadhaa gafiyyatti wallaaluma kiyya kun garuu. Ani mucaa irrallee mucattii waliin nyaadhe. Mucaa immoo diimaa gurraachisan beekan gaafas kiyyaafuu isii waliin gad dhufee kamtu maali eerpoortii irra na biraa fuudhuu bichaa hin beekanii gara isiin deebite hin beeku eerpoortiitti addaan baane anaaf isiin gadi ba'iinsa irratti addaan baane. Gara isiin deebite irraa waan beeku hin qabu. Anama wanni isin hin jedhaa jiru. Wanni kun jaarsaaf jaartiidha waan ta'eef. Ilaalchitanii jaarsaa jaartii eega isarra guutamtee jiraatte. Garri dhattu tokko hin jiru argitanii samii seenuu hin dandeessu dachii seenuu hin dandeessu gara bakka dhaquu hin dandeessu eega isarra guutamtee jiraatte jechuudha. Faayil isaanii tokko keessiin isaanii tokko gasiimaa irraa qaba haadha manaa seera qabeessummaadhaan qabatee horataanu malee akka jaartii namaa itti taphatee jiru baqattummaatitti namni nama taphataa deemu san waan guddaa tokkollee hammanni yeroo hundaa tumaa yeroo hundaa hammanni jedhaaru kana hunda yoo dubbiin kun ta'an bifa kanaan rabbi dhugaan waa dubbisu ila bifa kanaan rabbi dhugaan waa dubbisu bifa ofii muka fiiguuni nama yoo aarellee lubbuu ofiitiif lubbuu jaartii ofii baraaruu miti. Yang sadaba udah walid debu dan darab itu beta kasani jecho. Garu bifa mau lubu video tas gabbin kamne kanani lubu nama biroti. Isi wani tas gabbin abaru bari. Isan jaalala isiitiif akkamiin nama jaaladhu kana waan hin taane waan dhugaan hin jirreef adda bayaadhaaf of tasgabbii dhabaara malee qayyoodhaan tasgabbaa'ii jedhini tasgabbaa'ii jedhaani isumaan tasgabbeessina ila mucaan tasgabbeessina ga abdo moot godhadhume ila dhafaate wanna nama aareellee seeneef yoo namni tokko waa balleesse ilmi namaa tokko nama waa kenna jaarsummaa kadhanne nu ila mucaan kun nama sasseene malte yoo nama taate dhuduma rabattin eegalin na araarsi shilama ila wanti xiqqoo garaa nama nyaatu suma seefuma akka saasaartaniin ishi yoo anu balleesse na araarsi lama jedhe ila lallageeffadhu wallahi haadha faatee akka dhiiraa guyyaa tokko safara keessa deemeen beeku hanga addaa lukaan moolii duuba deemee mucaan kun luka ofiiti hanga addaa dalaga kan inni daladdeedhee haasa'u yeroo takka ammootu biziiti majedhanii hinna sanuu isin ta'u gulii 15 ji'a takka akkasitti dhattee kaatee deebiti mana Oromoolee kanneen akkas waan sanin beeka sirritti keessa waan huba qabu sirritti quba qabu keessa dalagaa akkasiin dalanne guyyaa takka Oromoo ijoolleen waliin safara kana keessa deemee ooleen beeku gagaafa isin dhufteeti namni iyyuu isin dalasiisuu namni kun maa ofii xaaraa akka kaawwanitti isin dalasiisuu maa ofii xaaraa birriin dhiiraa hakas maraa miti jedhee mucaa kana duubattiin isaa mata lalageeffatu waan ofii irraa beeku tokko hanga addaa xaaree nuyatti tana jaalatee waan ati dhufteen hin beektaa asitti masna baadiyaa dalagee laallutti itti raddaaree bifa namaa dhabeetiin isii tana mallaqaan fidate as keessaa fuudhuu hin dadhabne ila wanti garaa nama nyaatu wanti namni illee beekuu qabu namni kun gaafa dhuferraa waan nuun jedhu raasattu ani jaartiiti odoonaa lufte dalasiisuu hin fedhu mana dalagaa dhaabuu hin fedhu jedhee dhaadannoonni jalqabarraa dhaadatu amma inni illee waa hin balleessuu hin tumu jechuu miti ima waa balleessa namni ima waa wayii hojjeta wama fedhe ima dalaga garuu waan dalagu san hadda nuti faamilooma shaashamannoomaa miti kan nuti mucaa kanaa waliin qabnu shaashamannooma osuma qabnu iyyuu qe'ee takkaa fi sabara takkaa fi abbootii takka irraa dhalanneeti wal beenu sirritti kan irraa dubbanaa ruufillee. Shaashamannoomaaf dubbatan isii hoo isiinis ila dhageeffadhu qaba ila isa kana shaashamannooma walitti dhiyaannee osoo hin taane qe'ee takka yoo inni balleesse tumnee yoo barbaanne harka lamaa walii hiine waan barbaanne nama godhuu danda'u ila wanti an jedhaaru bar nu kennee waan fedhe jara namee kunoo isa baddale isin baddale inni seefuun kunillee isitti immoo olteenyittu akka fira qabu akka namni nu as keessa jiru himatti himteetti beekaan ammoo ani hin beeku dhaara malee namni biyya caalaa as jira namni mataa qabu namni guddaa namni kenna jechuudha. Innaa kanaafiyyuu an namni kun maaf akkana osoo adda mucaan kun bahee nama jaalatu hin beektaa namni nama jaalatu jaalalli nama jira bakka jirutti nama jira oduu jaalachuu baatee biyya galee biyya dhaqee waggaa meeqaa xaarii matii tana fuudhee isin fidatte osoo mucaan kun adda bahee waa uf godhee seefuun kun tarii biyya namaa qaama ofii bichaan jira malee
adda akka waan inni waa godhe itti ka ilaalamu garuu inni waa ufin godhu inni kokkisa jedhee yaaduu danda'a garuu nuti hin beekna sammuu inni mucattii sana jaalatu inni beekna akka ajaa'ibaatti hin beekna akka mucaan kun itti mucattii sana jaalatu seekendii muraasa kana amma gastii kana keessatti haasa'uu hin dandeenye mucaan kun illa ilaalu jaalala hammeen maaliif waan isii adda bahuu hin qabnetti yookaan itti hin beekamnetti itti dhufe waan ta'eef kanaafiyyuu amma wanni godhuu qabdu yoo dandeette mucaa jaarsummaa irraa fudhannee badii yoo qabaate badii isaa lolannee tumnee gizee feenetti qajeelchinee haala gaarii akka gaariitti akka jiraata mucaan kun dhageeffadhu ka qabu mandeeta qaba biluu qaba beektaa waan baay'ee soqachuuf isii sana hatattamaan xaaree UN osoo Suudaanin silkii kiisee fudhattu xaaree halkanii guyyaa ofirra deebise bara gizee kana keessatti yeroo san fideenuu qaaliidha bar $100 $4 jechuu birri 100 kata 200 moo bicha akkasitti 100 la maatii shawuu galchi shamsuun sibiila kun jalatti nagalchi aara maatii shawuu yeroo san nuti jechuudha bar sibiila shaasha haadha faatee maatii shawuu nagalchi siin jedhaara shamsuun nagalchi siin jala jira maatii shawuu nama jalaa buusi tokkocha galchiin jala jira piliis nagalchi araara kunnu innaa kanaafi nama gara inni nuu hin beeku rakkoo kana nama faana buunee rakkoo isaa guutumaan guututti fixachuullee danda'u nama isallee gorsuu danda'u. Gargaaraa jiru akkamitti hin beekne hin beekan beekun jedhin bulloosi caala beekan beekun jedhin qarqaaraa ture bar nama gargaaraa ture nama wanna jedhaa ture akkamitti wallaal obboleettuu fi nama galgala waliin haasa'u. Qoyka ila amma kun haasa'uu dadhabe malee dhugaan gaafa abbaa wal haasa'eetiin jedhe hin baate ka abbaa tokkochaallee mee dhuga ittiin fudhatin mucaan kun amma ofirraa haasa'uu hin dandeenye ila siyaa galu mee shamsuu kenninaaf hime sagalee shamsuu kenninaaf hime shamsuu dubbadhu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكملتني. جزاكم الله welcome back نجانبت. غاري الحمد لله. يروتك سريكي وسودي بستني سيفو بربادي تورين. سريكي يجرات يلدي سمي بوسي يوكا أسو بوسي دي بسرقم. سيفو جرت أزلا. ما أجل جرا كومنت الرا أرجع جرا. سيفو أرجع منه. سمي بوسي. أنا بوا واني دا قرشين. أيه سمي يرى بكتشاية. أيه. سريكي أما لو الدبي تكوت ولا سهنيتي دبي دبت دوديك أجيليتي. يوجين أسكيسة ربي يدي والله ما تنهو يوجين أمبر كان أنا ما قصدي قال جودي دبر هاتي فاتي قصدي نمان قال تراني ورنا كومتن أرمون تنهندي ركونا كريبيا زمتا كان مدار والجا هجرة تكتيري تقام فيا قبل كان في سريكي أخوات توتي ولا سيني أكو دورا نقال شنان كبجان سيقال شمسون نما ياداتي نبيتا أنا ملالي لغاسي انجدا kuno jaratti tana irra jechuudha bulloo irrallee akkasuma nagguurallee shamsuu namanaa jechuudha gitanii kanaafi ootuuti ola seeniiti shamsuu waliin dubbadhu haadha faatee ani miidiyaa irratti haasa'uun fedhu wanni dubbii nama feesbuuk irra wallolee miti maatiidha nama maatii سيفو أكمل